Harka fuune daawwattoota keenyaa Shinigaa Broadcasting Service irraa oduu gaggabaaboo yeroo kanaaf qabanneen isinitti hima oduu waliin Anoolifan Margaati. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa dhuunfachaa jira jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo lola waraana mootummaa waliin geggeessaa tureen Oromiyaa bakkoota muraasa to'annoo isaa jala galchee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa keessumaa lixa Oromiyaa harka caalu to'annoo isaa jala galchee jiraachuun dhaga'ame. Wallaggaa godinaalee afran keessaa aanolee hedduun to'annoo isaa jalatti yoo kufan Shawaa lixaatti magaalli Gindabarat guutummaan guutuutti to'annoo isaa jala galuun beekamee jira. Sochiin gara Finfinnees imala milkii itti fufuu beeksisee jira. Manni maree ministeerota bilxiginnaa guutummaa Itoophiyaatti labsii yeroo muddamaa labse. Haala nageenyaa biyyattii keessa jiru ilaalchisee manni maree ministeerota bilxiginnaa labsii yeroo muddamaa biyyattii guutuutti labsee jira. Qaamni labsii kana raawwachiisu iddoo kamittuu kan to'atuu fi kan ajaju yoo ta'u, dargaggoota hidhatanii jiran leenjisuun gara waraanaatti ajajuu danda'a. Tajaajila geejjibaa iddoo barbaadee fi akkaataa yaadeen daangessuu danda'a. Qaamolee hidhata shororkeessaa waliin qabu jedhee shakke ajaja tokko malee sakatta'u gaafachuu fi meeshaalee argame to'achuu ni danda'a jedhame. Labsii yeroo muddamaa mana marichaatiin darbe kunis sa'aatii 48 keessatti mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatee raggaasifamuu kan qabu ta'us garuu guyyaa kibxataa 2021 irraa eegaluun hojiirra kan oolu ta'uun ibsamee jira. Manni marichaa haala waqtaawaa biyya keessa jiru madaaluun labsicha akka hojiirra oolu murteessuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Mootummaan bilxiginnaa yeroo ammaa sodaa waraana humna ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo irraa isa mudataa jiruun muddamee labsii kana labsee jiraachuun beekamee jira. UN ammaachaa deemu waraana Itoophiyaa fi labsii yeroo muddamaan akka yaadda'u hime. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraanni Itoophiyaa ammaachaa deemuu fi labsii yeroo muddamaa mootummaan labseen akka yaadda'u ibsani. Tasgabbiin Itoophiyaaf naannichaa rakkoo keessa jiras jedhan. Guterres qaamoleen waraanatti jiran atattamaa waraanaa akka dhaaban deeggarsa namoomaa lubbuu baraaruus danqaa malee akka dhiyaatuu fi mariin biyyaalessaa hunda hammataan rakkoo kana furee biyya gara nagaaf tasgabbiitti geessu akka geggeeffamu irra deebiin gaafatanii jiru. US fi Raashiyaan lammiileen isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle akeekkachiisan. Ameerikaan lammiileen ishee gara Itoophiyaa dhufuu barbaadan irra deebiin imala isaanii akka ilaalanii fi kanneen Itoophiyaa keessa jiran ammoo ba'uuf akka of qopheessan akeekkachiifte. Biyyattiin ergaa akeekkachiisaa kibxata galgala karaa marsaalee hawaasaa Imbasii US kan Itoophiyaatti argamuutiin baasteen haalli nageenya Itoophiyaa keessaa guyyaa muraasaan darban keessatti hammaachaa deemuu himeera. Keessattuu waraana naannoo Amaaraa, Afaarii fi Tigraay keessatti geggeeffamuun walitti bu'iinsaaf tasgabbii dhabuu siiviliin cimsuun kaasee jira. Haaluma wal fakkaatuun haalli nageenyaa hammaachaa jira kan jedhe Imbasiin Raashiyaa Finfinnee jiru dhimma ariifachiisaaf yoo ta'e malee lammiileen Raashiyaa gara Itoophiyaa akka hin imalle hubachiisee jira. Ibsi Imbasiin Ameerikaa baase akka jedhutti irra jireessi daandii guddaa eetuu Finfinnee fi magaalota kaaba biyyattii wal quunnamsiisu aanga'oota federaalaatiin ugguramuun imallee akka adda citu imaltoonni akka danqamanii fi walumaa galatti haalli imalaa kan mijatu akka hin taane taasiseera. Kanaan wal qabatees hojjettoonni Imbasii US Finfinneedhaan alaa akka hin imalleef dhorkamuu simeeti jira. Itti dabaluunis namni lammii US ta'e yookaan immoo miseensa maatii lammummaa US qabu Itoophiyaa keessaa qabaatan atattamaan akka galmaaniif gaafateera. US carraa daldala qaraxa bilisaa AGOA keessaa Itoophiyaa haquuf guyyaa murteessite. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden xalaa Koongireesii Ameerikaaf barreessaniin biyyi isaanii daldala qaraxa bilisaa Itoophiyaa maaliif Giinii waliin gootu addaan kutuuf akka jiran himani. Bakka buutuu waajjira daldalaa US Kaatiriin Taay kaleessa akka ibsanitti haalli siyaasaaf rakkoo namummaa maalii Itoophiyaaf Giinii bulchiinsa Joo Baayiden hedduu waa yaaddesseef tarkaanfiin kun fudhatameera jechuun ibsaniiti jiru.
Egaan daawwattoota keenya oduu gaggabaaboon yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa turanii qophiilee isin gaafa waliin turtii.